warreen WhatsAppiin keessan fedhii keessaniin alatti viidiyoo akkasuma audio haa ta'u sagalee suuraa haa ta'u waan namni isinii ergi akkasuma waan garii irratti gadhiifamu isin jalaa directly gaalaarii mobaayilii keessanii keessatti isin jalaa gadi buusu jechuudha. Gara mobaayilatti kan daawunlood ofiin godhu akkaataa isin ofirraa hiitaniin isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluun like share copy linkii gochuu akka hin daganne gaafii qabdanuuf immoo comment gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Telegiraamaa fi akkasuma imoollee isiniin agarsiisa directly akka inni daawunlood hin goone jechuudha. Durarratti WhatsAppii keenya ni seenna. WhatsAppii keenya ni seenna. Erga seenne WhatsAppii keenya erga seenne gubbaa kanarratti sarara sadeen kana tuqanna jechuudha. Sarara sadeen kana erga akkasitti tuqannee siitingii ka jettu kana keessa seenna. Siitingii ka jettu kana keessa seenna. Akkasin nuu dhufa ol oofneeti storage and data ka jedhu kana keessa seenna. Akkasin nuu dhufa bakka kana tuqnaa jechuudha. When using mobile data yeroo mobile data fayyadamte illee ta'e inni kun yoo akkasitti raayitamee jiraate akkasitti jiraate raayitii kana irraa haqxan guutuu isaarraa jechuudha. Fedhii keessaniin alatti gadi hin buusu. Faayila takka illee fedhii keessaniin alatti gadi hin buusu jechuudha. Deebitanii wifi yeroo fayyadamtanis akka kallattiidhaan gadi hin buufne asirra dhuftan ammas. Kanas ni cuftan jechuudha. Kana yoo akkasitti jiraate irraa raayitii kana irraa kaastan. When remaining no media isa kanas yoo akkasitti jiraate sadeenuu jechuudha. Akka isittiin hunda isaayyuu raayitii kana irraa kaastan. Yeroo daawunloodii gootan amma booda ofii isin itti dhooftan malee ofiin mobaayila gaaleerii mobaayila keessanii keessatti gadi hin buhuu jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun yoo isinitti tole like share copy linkii gochuu akka hin daganne gaafiidhaaf immoo gaafachuu dandeessu. Ka itti aanu irratti immoo telegiraamaa fi imoo irratti isinii dalagaa jechuudha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.